mallattoo kana mallattoo mormii sanumti adeemsa gochaa turan sana isaan bakka bu'ee kanani waltajjii addunyaa irratti argisiisuu danda'e. Amma immoo gara biyyaatti deebi'uudhaaf iccitii guddaa waan jalaa baase mootummaa sana jala rakkina guddaa waan irra gufanii kanaan fecha hundasaa waan biyya keenya keessatti ta'e rakkina uummanni keenya keessa jiruun itti meechaadha walumaa galatti. Here in Europe, here in Brussels, was really important for you? Kanaan durallee akkasumara wanti sanni nu gargaaran jedhanii wanni jechuun isaan galateeffadhu guddaallee jiraachuu baate sagalamti isaanii waan kana dubbate mootummaan sun gargaara isaaniitiin kan qawwee bitatee uummata keenya ajjeesaa jiru. Maaliif gargaarsa biraa ta'e gargaarsuma sanarraa dhaabee akka inni meeshaa waraana bitee uummata keenyaatiin ajjeefne inni guddaan kan inni barbaadu. Kana kaala kanarraa kan dhaaban ta'e mootummaan sun sirriitti galee yookaan immoo uummataaf bitamee uummataaf aangoo deebisee immoo waan uummanni jedheetti buluu danda'a jedheetanii kana yaadu jira. Today, European Union will stop or can stop their cooperation with the government of Ethiopia. Abdachuu hadulee dhaawutirra jiraata maaliif mootummaa jechaan uummata jechaadha. Mootummaa sun immoo uummata isaa ajjeesaa jira akkuma barbaadetti. Kanaafuu mootummaa sun hin darbaa uummanni immoo itti fufaa waan ta'eef inni dhaabuu illee abdii hin qabaachuu baadhee odoo dhaabanii baay'ee natti tola jechaadha haala kana. As athlete, you still work as athlete in United States of America, or you decide to stop? Fiigicha kama umuriin na dhaabsisutti fiigicha koo dhaabuun barbaadu tan fufaa gara fuulduraas jechuudha. Can you tell last words to our viewers to communicate? Dhaamsa dhumaan qabu miidiyaan addunyaa kun waa'ee uummata keenya irratti kan gabaases kan gabaasa jirus kan gara fuulduraas gabaasuudhaaf deemu irratti hojjetee maaliif namni kamuu harka namaatiin du'uun irra hin jiraatu akka kanan taane addunyaatti nuu gabaasanii akka gurra uummata addunyaatiin nuu gaaniin kanan dhaamsa koo dabalatu jechaadha. Thank you and good luck. Okay. Thank you.